Jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdanii nagaa kuuti isiniin jedha har'a jechuudha haappii moobaayilii tokko irratti aappii lama akkaataa itti fayyadamnu isinitti agarsiisa feesbuukii messengerii waatsaappii jechuudha akkamittiin otoo loogaawutiin godhin maqaa lama feesbuukii lama yoo banannee jiraanne otoo loogaawutiin godhin messengerii keessas feesbuukii keessas seennee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. akkatatti fayyadamnu isinitti agarsiisa amma dhuma na waliin tura warroonni aaraa YouTube kan ufta subscribe godhaa akka barnoonni koo simbira ga'u like godhaan siniin jedha amma dhuma na hordofa fakkeenyaaf Facebook tokko yoo qabaattan gara isa tokko seenuudhaaf logoutin gootan maqaa lamaan asumatti banattanii jechuudha Facebook maqaa keessaniin jechuudha irra seentu jechuudha messengerii illee akkasuma fakkeenya messengerii isa kanaan tokkotti dawwaltanii nam tokkotti Facebook isa messengerii isa kanaanis nama biraa dawwaluu ni dandeessu as gidduutti adda waan ta'eef tokkoon nama faana haasaa asiinis nama faana haasa'uu ni dandeessu kanaaf isinitti agarsiisamee kootirraa kaasee fakkeenyaaf Facebook kana keessa seenan isinitti agarsiisa obsa xiqqooshi shabakaan koo dadhabaa waan ta'eef kuno iddoo kanatti jechuudha Facebook kana fayyadamaa jechuudha Oromoo saba koo kan jedhu okay amma immoo Facebook isa tokko isinitti agarsiisa amma immoo isa kana seenee isinitti agarsiisa websaan eeggadhaa kuno jechuudha iddoo kana irratti immoo yeroo hamboo kan jedhu kana fayyadamaa jechuudha iddoo kanatti yeroo hamboo kan jedhu fayyadama haala kanaan otoo logoutin godhin otoo Facebook tokko keessatti baatanii Facebook biraa logoutin godhin itti fayyadamuu ni dandeessu messengeriin illee akkasuma jechuudha fakkeenya messengeris isinitti agarsiisa kuno messengerii jechuudha isa kana fayyadama isa kanaan immoo isa kana fayyadama jechuudha profiilii in argitu jedhee yaada haala kanaan akkamittiin akka fayyadamtan isinin cinquu jechuudha kuni aappii wanta simbuustan in jiru Play Store keessa simbuustanii settingii keessa seentanii buufachuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf mee akka isiniif galutti balleessa isin agarsiisa aappii kana buufachuuf Play Store osoo hin taane settingii keessaa haaluma salphaadhaan oon irra godhattu jechuudha as keessa waa tokko isinitti agarsiisa aappii buusuu isinin geessus kuni jechuudha erga settingii keessa seennee xiqqishuu shi ol bunnee jechuudha erga ol bunnee jechuudha iddoo kana irratti jechuudha xiqqoo shi ol bunnee kunoo jechuudha bakka sarara itti tuqe kana jechuudha advanced forts kan jedhu kanarraa jechuudha mallattoo pilaasii qabdi gidduu shi achirra tuqxu jechuudha erga haala kanaan ol buttanii jechuudha xiqqoo ishee ol buttanii dual messenger kan jedhu kanarra tuqxu kunoo iddoon itti tuqe kanatti jechuudha erga haala kanaan tuqxanii akkanatti isinii fidaa jechuudha WhatsAppii Facebookii Telegramii Messengerii moobaayilii tokko irratti aappii lama fayyadamuu yoo barbaadan haala kanaa isinii fida fakkeenyaaf mee WhatsAppii buufachuu yoo barbaadan akka goosanatti jechuudha iddoo kanatti jechuudha iddoo kanarra tuqxu iddoo kanarra ennaa tuqxan akkanatti isinii fida iddoo kana install kan jedhu kanarra tuqxu okay isa buufannee jirra kunoo mallattoo itti nuuf godhee jira okay amma immoo messengerii buufannaa messengerii asirra tuqxu install kan jedhu kanarra gootu haala kanaan kunoo messengerii fi Facebookiin nu bu'ee jira jechuudha keessa seenee isinitti agarsiisa kunoo iddoo kanatti nu bu'ee jira jechuudha iddoo kanatti Facebook akkaataatti banattan immoo isinittiin agarsiisa jechuudha Facebook irra tuqxu erga haala kanaan tuqxanii Facebookii kan ittiin banattan lakkoofsa isaa itti galchitu jechuudha asitti immoo paaswoordii isaa itti galchitu aaraa banuu osoo hin taane Facebook lama godhachuuf hin tamu kanaaf asirratti lakkoofsa keessan gashitu jechuudha kan ittiin bantan asitti immoo paaswoordii isaa gashitu amma mee itti gasheessin agarsiisa kunoo jechuudha
jechuudha. Nama paaswoordii sitti galchadheen ka'ee lakkoofsaa sitti galchadheen ka'ee iddoo kanatti jechuudha. Log in kan jedhu kana xumnaa jechuudha. Iddoo kanarra jechuudha. Obsaan eeggadhaa. Shabakaa koo xiqqoo ishee dadhabaadha. Kanaafidha. Okay. Login goona. Okay. Yeroo hamboo keessa seenuu barbaada jechuudha. Isa silaa sana kontiinuun jedhaanii. Obsaan eeggadhaa. Kunoo jechuudha haala kanaan Facebookii kanaan jechuudha. Facebookii isa kana fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Okay. Facebookii kuni isan amma buufne jechuudha. Haala kanaan banattu. Inni duraa immoo inni tokko isa kanaa jechuudha. Messengerii isaas haaluma kanaan banattu. Messengerii keessa seentu. Sana. Yeroo messengeriin haala kanaa isinii video through on kan jedhu kana tuqxu. Halloo wigootu. Teessan baasee dhifama. Dan gootu. Haala kana messengeriin keessanis isiniif bu'ee isiniif hojjetaa jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu otoo loogaawot hin godhiinii. Otoo loogaawot hin godhin itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Wanta isin ciqquun qabu kuni baay'ee salphaadha jechuudha. Haala kanaan otoo loogaawot hin godhin Facebook lama wal bukkeetti, Messengerii lama wal bukkeetti loogaawot hin gootanii gana paaswoordiitti gashuun dhaqxanii jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Barnoonni kana fakkaataa. Yoo isinitti tole like naaf godhaa. Subscribe naaf godhaa isinin jedhaa. Barnoonni hani dabarsu akka isin bira ga'uuf. Maamiltoota naaf ta'a isinin jedhaa. Isinin jaalladhaa. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Asin namarra dawwaltanii asinis namarra dawwaluu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa. Hanga yeroo biraa walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa isinin jedhaa. Galatooma agadhumatti warri hordoftan irraa barattu jedhee yaada. YouTube koo keessa seentanii viidiyoo kan jedhu yoo tuqxan viidiyoo ani gadhiisaa ture muluusaa isiniif ba'a. Wantoota isiniif hin galle achi keessa deemtanii wantoota barachuu barbaadan irraa barachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo ani gadhiise waan jiruuf warroota isinitti gaaffii ta'e yookiin immoo isin rakkise achi keessa yoo dhabdan immoo gaafachuu dandeessu isiniin jedhaa. Isiniif hin deebisaa amma hin danda'u. Kana fakkaataa nagaan turaa turtii gaarii.